Akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya gayya 8 bara 2018 raadiyoo WM miidiyaarraa oduu dursuun matootii oduu. Namoota waxabajjii 16 bara 2010 balaa boombii hiriira deeggarsaa muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmed irratti qaqqabsiisan jedhamanii shakkaman keessaa Tasfaayee Urgee irratti guyyoonni qorannoo dabalamee jira. Miidhaan uummata Oromoo Jibuutii keessa jiraatan irratti qaqqabaa jiru guyyaa irraa gara guyyaatti hammaataa dhufuu isaa jiraattonni bilbilaan WM miidiyaatti himanii jiru. Muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmed itti gaafatamtuu dhaabbata gargaarsaa idil addunyaa Ingiliz waliin mari'atanii jiru. Ani oduu wajjin Israa'el Sabaati amma oduu bal'inaan. Namoota waxabajjii 16 bara 2010 balaa boombii hiriira deeggarsaa muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmed irratti qaqqabsan jedhamanii shakkaman keessaa Tasfaayee Urgee irratti guyyoonni qorannaa dabalamee jira. Hiriira deeggarsaa muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmediif waxabajjii 16 bara 2010 geggeeffame irratti balaa boombii qaqqabe qindeessuun hoogganuu fi namoota hirmaatan filachuun kan shakkaman itti gaafataman qajeelcha odeeffannoo fi dhimma nageenyaa biyyoolessaa obbo Tasfaayee Urgee irratti yeroon qorannaa dabalataan kennamee jira. Poolisiin dhimmicha qorataa jiru ragaalee yaadaa fudhachuun deeggarsa faayinaansii taasifamu dhaabbilee faayinaansii irraa deebii argachuun miidhaa namoota irra qaqqabee fi qorannaa reeffaa akkasumas bu'aa qorannaa teeknikaa bombichaan qaqqabee of harka galchuun waraabbii sagalee Itiyoo Telekoom irraa fudhachuun namoota biroo dhimmichaan shakkaman biyya keessaa fi biyya alaa qabuudhaaf ajaja mana murtii baafachuu isaa beeksisee jira. Shakkamtoota nafaniiru jedhee to'annaa jala oolchuudhaaf biyyoota waliin dubbachaa jiraachuu isaa beeksisee jira. Qabeenya obbo Tasfaayeen horatan qorachuudhaaf beellama guyyoota 14 gaafate jira. Poolisiin federaalaa galmee qorannoo namoota bombichaan shakkamanii kan obbo Bayyanaa Bulaa fi Abdiisaa Magarsaan xumurameen abbaa alangaatiif laatame jira. Abbaan alangaa federaalaa gama isaatiin ragaalee dhiyaatan ilaaluudhaan guyyootiin 15 akka laatamuuf gaafate jira. Manni murtii federaalaa gama isaatiin bitaa mirga dhageeffatee guyyoota dabalataa 10 laatee jira. Yeroo darbees namoonni bombii san darbuun shakkaman gara 5 akka mana murtiitti dhiyaatan isinii gabaasuu kennam ni yaadatama. Miidhaa uummata Oromoo Jibuutii keessa jiraatan irratti qaqqabaa jiru guyyaa irraa gara guyyaatti hammaataa dhufuu isaa jiraattonni bilbilaan WM miidiyaatti himanii jiru. Bal'ina oduu kanaa kan qindeessan Jaatanii Abdiiti. Akkuma kana dura isinii gabaasaa turretti dararaan ilmaan Oromoo biyya Jibuutii keessa jiran irra gahaa jiru dabalaa dhufuu fi uummanni achi keessa qubatu rakkoo hamaa keessa jiraachuu odeeffannee irra geenyee jirra. Gochoonni suukanneessan akka ajjechaa, gudeeddaa, saamichaa fi reebichaa guyyama guyyaan dabalaa jiraachuus dhageenyee jirra. Namoota achitti dararamaa jiran keessaa muraasa bilbilaan dubbisnee akkas jechuun nuuf himu. jaarsahi jiru bikkenni jiru hin garre dhaame akama jiraa jechuu malee karaa inni itti beena garre ubbaleessahi akkas ijoollee Oromoo akkasitti meeqatti illee keessatti affaroota keessa baqannee affaroota keessa jirra. Dhumanii jiranii kaleen harkattu yeroo harkaa fuudhaniitti karaa fachiisanii nagarre amma taasiyaa taa'u jirra asitti kuna waliin qabamnee taasiyaa kanaa udaan keessa taa'u jirra ilmaan bishaan waan nu dhaganii qaban waan nyaata nyaatu qabu. Meeqamee qasaafamee kan guddaamee jiru jira. Kamiilli cabee hayitii baay'ee harki cabee hundaa jira. Kadu'een kuusaa dhabee hundaa jira. Akkuma meera dhalaa duraa ta'u baleeyyan keenya baleeyyan rabbi baleeyyan dhalaa Oromoo ministoota Oromoo hunda kana sitti dhufumaa irraa fudhannaa meeqaan itti dabalanii akkam garree akkam taane godhan hundaa jira. Dirma dhaabbalee yeroo rabbi beektan dirma dhaanu gargaaraa biyyuma nu galchaa waan takka leesirraa feena. Guyyaa kaleessaa imbaasiin dhufee jira. Karatti waafanas ambaasi nurra dhufanii dhaabbatanii asmaan feetan nutu nagee isinii kanna nu sharaa dhufee boru isinii ijaara nyaatanuu isinii fide jaanii waan takka waan nu godhan hin qaban. Eegasii booda bishaanii aduu tana keessa nu cabsanii nama 100 ni jira warri kan dhibbee kana faca'ee jiru. Waan takka waan nu godhan hin agarree namni nu deebi'ee nagee qabdanii bishaan odaa namni nu jeenyu uskuta labaatanii namni odaadhaan nuun jaanii jiru. Askari nu dhufee eegasii nu tuuseenanii mooba dirqiidhaan ijoollee Somaalee bakka hojii jiru tana nu dhufanii moobaayil keenya fidaa jaanii mana nu jala deemanii nu harkanii nu isin eegaa deemaa mana keessanii deebi'aa nu jala moo tokko hammaana deema maali jala deemanii hamana namaa dalagu mana namaa jala deemanii eegani waan nu eegan waan nu gargaaran takka qabanii isin ganda keessa deemaadhaa biyya keessa deemaadhaa isin gartee warri bikka qabne warri dooyladdaa keessa jiran nu gargaaraa dooyladdaan Itoophiyaa waan nu godhu akka hiikin Itoophiyaa waan nu godhu jiru hin agarre asi cuqqaramu jirraa mamuchiyyoo naarka tu jirti
ganda magaalaa keessa jiru kana dura bikatana jiru naaf seet katana jiru amma jiru oromoo takka tana gee qabdu min waamu hin jirtu. Mee uummanni Oromoo isin dhagaa jira uummata Oromootti maal dhaammattan ilmaan Oromoo biyya ormaa keessa jiranis haa ta'u kan biyya keessa jiran wanti isin itti dhaammattan. Rakkoon keenya nama keenya tokkoon bakka walitti jeesan reefa isaallee gareellee awwaalan. Miidhaan keenya namoota deemu sami kan nama keenya awwaalan waan biraa bira dabre. Ganama kanamma obbo nama du'aa harkeetiin abbaan akka gargalchee laaluun irra basee nu dhiigaa jala jiraa jiru. Yoo nama qabu du'aa keetiin ce'aa biraa waa guddaa darbee. Makiinaa poolisaa seenee rabbisuudhaan na baasee bulii eegan boqotuu isaa isaanumaan fuudhee qabee godha. Kuma qabu. Eessatti agarra. Saniifuu beeku baay'ee. Nusa. Kalee afura gahee mukarraan banne tumanii irraa guddisanii fuudhanii bakka fedhan geessan. Wanti isin amma barbaaddan qaamni mootummaa Itoophiyaa gara biyya keessanii akka isin deebisuudha adattamatti. Wanni nuti barbaannu ooftanii biyya nu galchu. Lafti tun magaaluma bakkaamlee taa'u jira. Kanaafuu lolli xixiqqoo akkuma gargaa gara tooratti baay'inaan jirti dabalaatiis. Kumsee itti ijoolleen malee uumaa dhabne. Saniifuu bakka baara biyyee jira bakka baara. Hayyee nulleen karaa dandeenyeen sagalee keessan isinii taana uummata Oromootti isinii iyyinaa rabbi isin bira haa jiraatu. Akkuma dhagayaa turtan sababa jeequmsa kanaatiin abbaa manaa fi haati ilmaan isaaniitiin gargar badanii fi dubartiin ilmoon harkatti dhukkubsattee bakka itti wal'aanattu dhabdee rakkachaa jirtus akkasuma haati deettuun daa'ima bulii 10 fudhattee alatti baqachuun qorraa fi aduun nyaatamaa jirtus kan jirtudha. Muummeen ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmad itti gaafatamtuu gargaarsaa idil addunyaa Ingiliz waliin mari'atan jiru. Muummeen ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmad itti gaafatamtuu dhaabbata gargaarsaa idil addunyaa Ingiliz Payne Mordat wajjin waajjira isaaniitti simachuun haasofsiisanii jiru. Ingiliz sassaabbii gibiraa Itoophiyaa fooyyessuu sagantaa paawundii miiliyoona 35 ifoomsitee jirti. Sagantichi dhaabbata gargaarsaa idil addunyaa Ingiliziin kan ifoome yommuu ta'u raawwii piroojeektiitiif paawundii miiliyoona 35 ramadamuu Itoophiyaatti imbaasiin Ingiliz ifoomsee jira. Itti gaafatamtuun dhaabbatichaa Peenii Moordaat saganticharraa kan ifoomsan yommuu ta'u muummeen ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmadii fi ministeerri ministeeraa walta'umsa faayinaansii fi diinagdee Dr. Abrahaa Takastam waliinis mari'atanii jiru. Hooggantiittiin paarkii industirii hawaasaatti warshaa oomisha huccuu Ingilizis daawwatanii jiru. Dabalataan carraa hojii uumtummaa lammiilee rakkatan deeggaruu fi buqqaatota fayyadamoo taasisuuf waggoottan 6 paawundii miiliyoona 80 ramadamsiisra. Nageenyaa fi wabii hojjettoota paarkii industirii hawaasaatiif ammoo paawundii miiliyoona 3 ifoomee jira. Lammiileen sababii adda addaatiin buqqaan daawwachuudhaan deeggarsi laatamee hojiirra oolu ni gamaagamamu. Waldaaleen siiviksii keessattuu qaama miidhamtoota deeggaruuf paawundii miiliyoona 9 ifoomee jira. Oduu biraatiin rogeessii fi xiinxallaan siyaasaa Oromootii fi daayirektarri olaanaan Oromiyaa miidiyaa neetworkii guyyaa boruu gara Amaaraatti imaluun Bahar Daaritti hawaasa wajjin marii bal'aa geggeessu. Imalli Jawaar Mohaammed gara Amaaraatti imalu kun hariiroo biyyoota lamaanii ni cimsa jedhameetiin eegamaa jira. Oduu biraatiin dhaabbileen Oromoo biyya keessatti argaman kutaalee biyyattii garaagaraa keessa imaluudhaan hawaasa wajjin marii bal'aa geggeessaa jiru. Tibba kana jilli adda tokkummaa walabummaa Oromoo kan Birgaadir Jeneraal Kamaal Galchuutiin durfamu gara Baalee imaluudhaan aanaalee Baalee hedduu keessa deemuudhaan hawaasa wajjin marii bal'aa geggeessaa jira. Kanumaan wal qabatem dalloo mannam kinniir madda walaabuutii fi Oromootu garaa garfaatti imaluun isaa beekamee jira. Madda walaabuutti iddoo awwaalcha goototaa hedduus daawwatee jira. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qindeeffanne kanan gammaachi ture. Ani kan isin wajjin ture Siraa Sabaati. Waahilli koom jaatanii abdiitiin ogeessi teeknikaa Jundiyaa Shirim. Oduu biraatiin hanga walitti deebinutti itti gaarii.